Kabajamoof jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu App nagaan koo kabajaaf jalalaa bakka jirtan qaqqabu jecha har'as barnoota gabaabaa tokko isiniif qabadhee dhufeera hanga dhumaatti na hordofaa laayik gochuus hin dagatinaa isiniin jedha akkamitti intro akka kun armaan olitti argaa jirtanii kana akka hojjennu waliin barannaa hanga dhumaatti na hordofaa intro kana hojjechuudhaaf kallattumaan gara CapCut seennee waliin laalla. CapCut akkuma seenneen bakka project irratti click goone projectii fudhannaa projectii gaafa fudhannu bakka barbaannee fudhanna projectii fakkeenyaaf gubbaarra kan jiru kun album irra jira. Album keessaa fakkeenyaaf CapCut irra gaafan kaa'ee foldera bilbila kiyyaa keessaa yookiin bilbila kiyya keessaa foldera kam jalaa kan barbaade agarsiisa jechuudha. Bakkuma xiyya ishii gadi garagaltee jirtu gadi xuquudhaan foldera keessaa barbaadan keessaa fudhattu. Ni lammaffaarra jiru immoo space kan jedhudha. Space'ichi TikTok irraa akkasumas Gmail irraa yoo qabaanne yookiin Facebook irraa yoo qabaanne achi fiduudhaa fi inni sadaffaanii stock video edha. Stock videoon intro garaagaraa of jalaa qaba. Intro baay'ee kitila ta'an of jalaa qaba. Achi jalaa intro garaagaraa intro baay'ee bareedaa ta'e filannee itti gargaaramuu dandeenya jechuudha. Free kan ta'e akkasumas kun green screen azala stock video jala waan baay'eetu jira jechuudha. Akkasumas background jira. Fakkeenyaaf background tokko fudhannee gara duubaa deebinee wajjin intro gabaabaa isaa hojjennee ilaalla jechuudha. Gaafa akkanatti nu bane aadiin goda isaa jira. Aadi irratti kilik goone gara fuula itti aanutti deemna. Aadi irratti kilik gooneen booda ratio bakka jedhutu jala isaa ratio tunnee gara amma free irra jiran lammaffaarra jiru TikTok dhaan itti aanu Instagram dha. Umarra 16 fi 9tu jira. 16 fi 9 irra kaawwanna jechuudha. YouTube hojjechuu barbaanna waan ta'eef YouTube dhaaf waan barbaannu fi 16 fi 9 irra kaawwannee akka kanatti walakkaatti nu jalaa gaafa yoo ta'ate irra gadi xuquudhaan adda adda harkisnee fuula isaa guunna jechuudha. Adda adda harkisna jedhu zoomii goonee adda adda harkisna quba keenyaan qabne adda adda harkisna. Kun akkuma argitan fuula isaa guutee jira jechuudha. Fuula isaa guutee jira. Ammas gara duubatti xiqqoo baaggoonee overlay kan jedhu irratti click goonee add overlay kan jedhu ammas irratti click goonee gara stock ammaa yookiin stock video bakka kana classically tokko irratti click goonee yookiin waan barbaanne fakkeenyaaf classically kanarratti click godheen irratti click gootu jechuudha. Kan barbaanne irratti click gootu kanaan booda goda isaa aaditu jira. Aadi irratti click gootu jechuudha. Iddoo kana gooneen booda jala isaa kana mallattoo kan morma namaatu jira. Kan morma namaatu jira. Isa irratti click goonee kaanee iddoo kana chroma keytu jira. Chroma key asitti select godhadhu halluu kan balleessuu barbaaddeedha. Halluu green irratti ol bunna jechuudha. Hanga giingoon sun green taatutti. Sanaan booda bakka intensity jedhu kanatti qabnee akkana asarkisna sarara kana. Asarkisna gaafa asarkisnu completely irraa badaa jechuudha green screen isaa. Green isaa irraa bada argitanii kana green irraa bada jechuudha. Background yoo gabaabbate hanga barbaanne harkisnee dheeressina. Itti dabalannaa jechuudha. Hanga viidiyoon keenyaan dheeratu jenne itti dabalannaa akkasumas isa green kanarratti tunnee akka barbaanne zoom gochuu dandeenya, guddisuu dandeenya, bal'isuu dandeenya sirriitti akka mul'atutti jechuudha. Background irratti click gooneen booda background sana itti dabalannaa jechuudha. Background baay'ee xiqqoodha waan taateef qabnee harkisna hanga barbaanne hanga nuuf ta'a jennee yaadne harkisna. Ni rakkoota akka iyyuu hin qabu. Harkisnee dheereffanneeti hanga silaanuu ta'a jennee yaadne. Kun kilaasikaaliin kun keessumaa CapCut adda godha. Appiiwwan kaanirraa adda godha. Bakka kaanitti kilaasikaaliin akka salphaatti hin argamu. CapCut irra garuu firiidhaan jira jechuudha. Akkuma argitan akka kana jechuudha. Akka kana. Yoo barbaanne kana irratti waan barbaanne deetti gochuu dandeenya. Suura garaagaraa irra gochuu dandeenya. Waan hedduu gochuu dandeenya jechuudha. Suura garaagaraa goonee irratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo garaagaraa sagalee adda addaatiin irratti hojjechuu dandeenya. Kilaasikaalii kana fayyadamnee jechuudha. Rakkoota kan qabu ofii keenyaa hojjetaa jirra waan ta'eef copyright waan tokko waan akka sanaa wanti inni qabu takka illee hin jiru jechuudha. Itti gargaaramuu qabna haala gaariidhaan. Sisirreeffannee erga jenneen booda xiqqoo gara duubatti baak jennee ammas add jennaan. Add irratti click goone ammallee kan barbaanne tokko itti daballaa jechuudha. Kan barbaanne gosoota hedduutu jira jechuudha. Isin garuu kan isin tolu kan isin dasiisin jedhu keessaa filattanii irra godhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf kanarra gochuu dandeenya. Kunillee green screen waan ta'eef akkuma duraa chroma keydhaan irraa balleessinaa jechuudha. Green screen isa kunillee akka kana lakkoofsa lakkaa'a. Akkuma duraa sana mallattoo akka morma nama kanaatti click goone kaane chroma keydhaan irraa balleessina salphumatti. Chroma keydhaan irraa balleessina. Gaafasii kana gara fuuldaatti harkisnu irraa badaa jechuudha. Irraa bada kun akkuma argitan irraa badee jira jechuudha halluun isaa. Halluun isaa irraa badee jira. Barreeffamni kun yoo akka gaariitti ni dimimmisa yoo ta'ate bakkuma chroma key sanatti deebinee shadow kan jirutti click goone shadow isaatti dabaluu qabna jechuudha. Gadi bunnee ol bunnee ilaallaa jechuudha. Hanga lakkoofsi sun wanti nuti barreessinu sun akka nu jalaa hin bannetti
akka guutummaatti jalaa hin bannetti shaadoo irrattis kilik goone xiqqoo daballaa jechuudha akka inni halluun isaatti deebi'ee bifa godhatu sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Jala jira jechuudha kiromaakii wal qabatee shaadoo jala jira jechuudha wanti barbaachisu baay'insa. Erga sirreeffanneen booda raayit goona jechuudha. Ani isinitti agarsiisuufan kana akka kana gochaa jira malee hanga kana kan namatti fudhatu miti jechuudha. Akkasiniif galuufan akka kana gochaa jira. Yoo jijjiiruu barbaanne immoo yoo jijjiiruu barbaanne bakka replace jiru kanarratti kilik goone kaanee jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf kan ofii korra kaa'uu barbaadetan jijjiira. Ol harkifannee asuma keessa barbaannee kan nu ta'u yookiin immoo suura irra kaa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf suura gochuu dandeenya. Fuula isaa fuuldura suura gochuu dandeenya. Suura bilbila keenya keessa jiru keessaa suura tokko fakkeenyaaf sirboota garaagaraa YouTube irratti hojjechuu barbaanne taanaan suura nama sanaa fudhannee kaanee irratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Gubbaa isaa kilaasikaalii goonee goda isaa immoo dimimmiseessine jechuudha. Fakkeenyaaf kana suura kana akka dimimmisu yoo barbaadan bakka beendii dhufantu jira. Sarara kilik gootanii iddoo sarchiisanii godhanii booda sarara kanarra achi deebistu magariisa kana gara duubatti deebistu. Gaafa gara duubatti deebistan hallichi yookiin suurri sun xiqqoo dimimmisuu kajeela yookiin halluun suura sana xiqqoo gadi bu'aa kilaasikaaliin irratti bahee mul'ata jechuudha akkuma argitan. Kun akka kanatti kilaasikaaliin irratti bahee mul'ata. Hamma saawundiin ittiin ida'amne kilaasikaalii isaa qofa dursinee hojjanna jechuudha. Waan hedduutu jira. Fakkeenyaaf warreen akka kanaa jiru waan baay'eetu jira jechuudha. Waan baay'eetu jira. Ilaaltanii tuttuttanii ilaaltanii kan isin ta'u irratti aadi godhachuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf amma gara dhumaa deemnee kan inni ittiin intro hojjechuu barbaade kana irratti kilik goona. Fakkeenyaaf ani kanaan hojjechuun barbaade jala isaa dhufnee aadi kan jedhu xunnee gara keessatti fudhannaa jechuudha. Akka kanaa jechuudha. Kun amma kilaasikaaliin isaa duuba dhokatee jira. Duuba dhokatee jira. Akka ammaa been duubatti gadi nu jalaa jedhatanaan harkisnee wal qixxeessina jechuudha. Wal qixxeeffanii erga tolfanneen booda bakka giriinii sana kilaasikaal irratti kilik gooneen booda koppii jennaan. Kilaasikaal irratti kilik gootanii kilaasikaali sana koppii gootu. Koppii edda gooneen booda isa jalqaba sana kilik goonee kan jalqaba irra jiru yookiin kan dursa jiru sana jechuudha. Isarratti kilik goonee sammoo dileet goona. Dileet goona. Bifa salphaan isin agarsiisaa jira. Dileet edda gooneen booda kilaasikaali isa koppii ta'e sana gara fuulduraatti harkisna. Quba keenyan gadi qabnee gara fuula duraatti harkisna. Amma jalqaba irra ga'utti harkisna. Amma dhufee dhumarra nuuf ga'utti harkisnaa jechuudha. Edda harkisneen booda akkuma argitan kunoo kilaasikaaliin gubbaatti nu bahee jira jechuudha. Kilaasikaaliin gubbaatti bahee jira. Gubbaatti bahee jira. Wal qixxeeffannaa jechuudha. Wal qixxeeffannee sirreessinee wal qixxeessinaa jechuudha. Toora isaa gashinee iddoo kaa'uu barbaanne keenya walitti zoom gootanii guddistanii yookiin immoo xiqqeessitanii akkasiin tolutti keessoo jechuudha. Akkasiin isitti bareedutti. Isa kana isin tolfata akkaataa isaa. Edda dhuma isaarra akka inni wal qixxaatuuf tokkoon isaanii murra baagiraawundis irraa murra akkasumas giriin isaas irraa murra jechuudha. Irratti isbiliit goona. Irratti kilik edda gooneen booda isbiliitiin kun as jirti. Isbiliit irratti kilik goone kanaan booda dileet goona jechuudha. Sa'achaanu sana. Isa sana dileet goona. Wal qixxaatee jira jechuudha. Kana wal qixxaatee jira. Akka kanaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan akka kanatti itti deemaa jira jechuudha. Akka kanatti jira jechuudha. Inni biraanii tekstii irratti daana. Tekstii kana loogoo keenya hojjechuu dandeenya. Maqaa loogoo keenyatiin hojjechuu dandeenya. Maqaa yuutuubii keenyatiin hojjechuu dandeenya. Waan barbaadan jechuudha. Tekstii irratti edda kilik gooneen booda aad tekstii filannee isa kana viidiyoo jalqabaa irratti barsiiseera jechuudha. Akkamitti itti akka hidhaa'uu qabnu viidiyoo akkamitti barreeffama garaagaraa akkamitti akka hidhaa'uu qabnu viidiyoo kutaa lammaffaa viidiyoo editingii jedhu irratti barsiiseera jechuudha. Achirra ilaaluu. Inni xumura irratti waliin laallu akkamitti saawundii akka itti daanu saawundii garaagaraa koopiraayitii kan hin qabne akkamitti akka itti daanu waliin laallaa. Isa immoo viidiyoo paartii tuurratti wajjin ilaalla waan ta'eef asuma irratti goolabaa nagaan naa tura. Laayikii, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yeroo gaarii viidiyoo biraatti wal agarra.